Shari'aan kuni friendidha. Warroonni hin qabne bitadhaa, warroonni qabdan immoo haala kanaan itti fayyadama. Shari'aan kun baay'ee namatti tola. Intarneetis immoo itti saala biyya bilbiluu taanaan illee kanuma nama fayyada malee biyya kanatti garuu majjaana isaa hidhatanii itti fayyadamuun majjaana torbee akka zeenii sana majjaana akkasii kana hin qabu. Garuu immoo baay'ee das nama jedha jechuudha shari'aan kun. Baay'ee isaa das nama jedha. Naatiyoonaalii biyya kanaa baafachuudhaaf birrii kunoo tokko hanga sadii namaa tarreessa. Birrii 3 daqiiqaa 25 namaa kenna. Birrii 15 daqiiqaa 100 namaa kenna. Birrii 25 immoo daqiiqaa 250 namaa kenna jechuudha. Akkasuma naatiyoonaalii sawwaar bilbiluu dandeessa, zeenii irratti bilbiluu dandeessa. Yaani waan barbaadetti bilbiluu dandeessa. Akkasuma majjaanni kan birrii tokko guyyaa alsaa 24 keessatti mataa jechuudha. Kan immoo birrii 15 hin bahu majjaanni daqiiqaan 150 immoo torbeetti dhumata. Kan immoo birrii 25 hin bahu ji'atti qusatteetti fixuu dandeessu, itti fayyadamuu dandeessa ji'atti dhuma jechuudha. Akkasuma akkatti baafamsinitti agarsiisa baafadhaati. Akkasuma majjaana biyya kanaa eega baaftee kaate majjaana biyya walirratti yoo baafatte obbolaa keessa fi isa biyyaa walirratti ta'e ittiin haasa'uu aggaanaa nyaatee ittiin haasa'uu dandeessaa jechuudha. Nama 4 taatee nama 5 taatee iyyuu ittiin haasa'amuu danda'ama jechuudha. Daqiiqaa abbaa feeteen jechuudha guruuppiidhaan maatiidhaan waliin haasa'uu ni dandeessaa jechuudha. Akkasumas amma na qalbiidhaan hordofaa lakkoofsa sirra jiru kun isinitti mul'ata jedheeti namana urjii tokko torba maslaalii tunnee okay itti goonaa jechuudha. Egaa okay itti goone booda haala kanaan nu dhufa. Egaa okay nu dhufee lakkoofsa lama tuqannaa jechuudha. Lakkoofsa sendeega koone immoo lakkoofsa tokkodhaan asitti immoo amma majjaanni sun wanta irraa nu dhufee birrii 3 waan keessaa qabuuf lakkoofsa tokkoon filadha. Majjaana isaa 24 qofa baafachuun barbaada jechuudha. Lakkoofsa tokko qofaan tuqeen seenditti godha. Ammas lakkoofsuma tokkoon tuqee seendi godha. Amma majjaana biyya kanaa keessaa baafadhee jechuudha. Amma majjaana biyyaan baafadhaa jechuudha. Majjaana biyyaa torbee tokko keessa naaf ta'a. Birrii 20 yoon itti naqee birrii 17 majjaana torbee daqiiqaa 40 naa kennaa jechuudha. Daqiiqaa 40 eegan yookaan immoo birrii 50 itti naqeen daqiiqaa 100 baafadhaa jechuudha. Inni daqiiqaa 100 suni ji'atti jechuudha. Hanga ji'atti qusadhee ittiin fayyadamuu nan danda'a. Maatii kan koo ittiin dubbisuu nan danda'a. Kan immoo birrii 17 kanaa hanga torbee tokkotti qusadhee itti fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Daqiiqaa 40 kottaa isaa isinitti agarsiisa. Nafaana bu'aatii akkamitti akka ba'u. Urjii eega tunnee tokko ja'a tunnee maslaalii tunnee okay itti goonaa jechuudha. Bifa isinitti mul'atu kanaan egaa akkas goonee lakkoofsa tokko filanna. Lakkoofsa tokkoon tuqaa jechuudha. Itoophiyaa lakkoofsa 3 irratti waan argamtuuf Itoophiyaa lakkoofsa 3 tuqaa. Kan biyya hedduutu irra waan jiruuf kan Itoophiyaa lakkoofsa 3 irratti argamti. Asirratti majjaana ji'aa yoo baafachuu barbaanne lakkoofsa 2 tuqannaa tuqnee tokkoon kufroomii godhachuu dandeenya jechuudha. Angaruu waan majjaana torbee baafachuu barbaadee fi lakkoofsa tokkoon tuqaa jechuudha. Lakkoofsa tokko gan tuqaa ammas lakkoofsa tokkoon tuqaa jechuudha. Lakkoofsa tokko tuqeen kufroomii godhaa jechuudha. Seendiin godha. Majjaana maasalaama majjaana torbee baafadhee jechuudha. Amma torbeetti qusadhee maatii koo dubbisuu ni danda'a jechuudha. YouTube kan koo subscribe naa gochuudhaan like gochuudhaan na jajjabeessaa hamilee naa ta'a isiniin jedha. Ammas immoo torbee immoo akkasiin intarneetitti baafatan bori immoo akkasiin intarneetitti baafattan isinitti agarsiisaa jechuudha. Intarneetii baay'ee bareedaa ta'e birrii 100 daqiiqaa geegaa 60 akka ajaa'ibaatti jechuudha. Intarneetii bareedaa qaba. Isinitti agarsiisaa jechuudha. Galatoomaa. Abdussaa Yusuf subscribe gochuun cinaa dhaabbadha.